gaafilee mucaa kan kee maaf dhoksitaa kan eenyu caalee namni miidiyaarra hojjetu hundumtuu abbaa manaasaa gadi baasee miidiyaa wajjin hojjeta ati maaf hin baafne kan jedhu jira. Egaa baay'eedha gaafini maaluma jenna kan keessan immoo dibata yookiin qibaatiin engadda kanan qopheeffadhe jedharratti maaloo nu hubachiisii nutti mi kan jettan jirtu waa'ee maatii daa'ima godhachuu kee gaa'ela irratti sirriitti nu dubbadhu kan jettan hin jirtu. Haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo. Channel ko kana fara wartaatan seenati subscribe godha yoo isinitti tole immoo share like gochuun dagatina yaada gaafii qabdan asumaan na barreessaa isiniin jedha. Jalqaba gaafii deebisuudhaa fi mucaan kan kee eenyu caalee kan dhoksitu naan jedhamee lammaffaa immoo akkuma isinitti himee warri miidiyaarra hojjetan hundumtuu abbaa manaa isaanii as baasanii miidiyaarratti wajjin yuutuubii hojjetu yookiin as miidiyaarratti baasu ati maaliif maa dhoksitaa kan jedhamu hin jira. Isaan kana lamaan irratti gaafii himeen achumaan kan dibataas kan yaada biraa sitti fufa jechuudha. Mucaa koo kan namaa caale namni nama hin caalu kan namaas kan koo hin caalu koos kan namaa hin caalu garuu akkaataan ati jireenyi mataa keetii kan namaati jechuudha. Miidiyaarra mucaan kun hin dubbatu hin socho'u wayin jedhu wanti hin baasu wanti biraan jiru. Yoo yeroon ani dubbadhu akkuma yeroon ani dubbadhu ani asii yaada gaarii dubbadha ati girgiddaa soqxa yookiin urata manaa yookiin qalamii yookiin wanta na duuba jiru jechuudha. Akkasuma annaan ani mucaa sanaas fidee haasa'u yoo dhimma ilaalu nala waan biraa wanta ati fiddu hin jiru. Maaliif mucaan kun wanta hojjetu wanti dubbatu wanta agarsiisu akshiniin hin jiru waan ta'eef jechuudha. Daa'ima dhalatte immoo dhalatte jedhama bakka dhalatteedhaan beekuu qabda jechuudha. Kanaaf hundumaa deebisuu koo miti warra yaada kana sammuutti qaban baay'eetu jira warri hin dubbannes kuni akkasii jechuudha. Kan koo kan namaas hin caalu kan namaas immoo kan koo hin caalu namni lubbuu lama qabu hin jiru. Miidiyaa irratti mul'isuu dhiisuu mirgaa fi mirga guutuu isaan qabutu jira natti fakkaate. Mul'isuu yoo na barbaachise mul'isuu dhiisuu yoo na barbaachise dhiisuu jechuudha. YouTuubii kan hojjetu ana malee mucaa miti jechuudha. Osoon baadhee as mul'ise yookiin yaada maalii kennuu fi maaliin nime naa barreesse asumaan warri yaada akkasii qabdanii jechuudha. Ani nan mul'isa garuu kan eenyutu hin caalle garuu maaf itti dhiphateedha namni tokko. Ani waanan fedhe tokko miidiyaa irratti baasa baraati naa jajjee miti jechuudha. Waan na barbaachisa achi baasuun jedhe jechuudha. Lammaffaa immoo warri miidiyaa irraa abbaa manaa agarsiisanii abbaa manaa faana hojjetu ati maaf guyyuma tokko illee mul'ifne maaf wajjin hin hojjenne jettee gaafii kana yeroo baay'ee deebiseera. Yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf isas immoo walumaa galatti YouTuubii adeellam isni viidiyoo waraabuu isii anu viidiyoo waraabuuf yeroo dhabee jira jechuudha. Sinitti meera amma ji'a kana hin qabu hojii maaliif hojii ganna waa hojjechiisu miti gommaa makiinaan jalaa qaba waan ta'eef maashinii iskaavatar jedhamu sana gommaan iddoo hojjetan sana deemuu waan hin dandeenyeef ganna ji'oota lamaan kana hojiirra hin jiru sirrii sanaan ala garuu sa'aatii kamuu daqiiqaa kamuu hojiirra hin jiru galgalammoo ani sa'aatiin uuman viidiyoo waraabu duraanumaa qabeetu sa'aatiin galgala viidiyoo waraabu hin qabu jechuudha. Konkumaayyuu hin qabu isa dhiisii jechuudha. Kanaaf hin dirqamsisu. Eenyumaayyuu immoo YouTuubii amma namni viidiyoo nafana waraabu namni YouTuubii otoon kottaa ta'a jedhee waraabu kan jedhus jira kan waraabus jira. Fedha isaanaalaan viidiyoo itti galchuun barbaadu jechuudha. Lammaffaa garuu chaanaal aaraa sanaan isa faanaan illee jalqaba jedheen jiraanii karaa maariffaatiin bilbilumaaf mijeessuudhaa fi amma yeroon guyyaa waraabuun natti tolu bilbila sanaa kan saatiin yoo na waraaba jedhe inni hin jiru. Kanaanii waraabee achi dabarsa yoon jedhe viidiyoo asirraa waraabee garasitti yoon dabarsu dimmizzi godha maalii akka ta'e hin beeku jechuudha. Asitti viidiyoo waraabbadhee aayidiyaa achiin dabarsa yoon jedhe tokkoffaa inni keessa hin jiru. Lammaffaa galgala immoo yeroo gallee amma sirumaa hin mijatu duraanuyyuu immoo ani hin cinqu jechuudha. Viidiyoo waraabna jedhee isaatii namni hojii ulfaata hojjechaa oolu. Humnaan waan hin taaneef guyyaa guutuu waan hojjechaa oolamuufi jechuudha. Amma sirumaa maabiraatiin qabanii ibsaan galgala
mucaan baay'eetti barbaada naanna'ee waan ta'eef ibsaan ibsinu. Mukeera yeroo raffisu yoon jedhes wanta akkasii hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Hamma dhiisati duraan dhiisati amma jechuudha. Sammaa dhiisati jechuudha. Kanaafi kanuma walumaa gala durumaaniin isinitti mee ture miidiyaarra nafaan hojjechuuf yeroo hin qabu guyyaa tokko tokko galchuummoo anuma tuffeene dirqamsiisee hojjedhu naamna jechuudha. Kanaaf akkasittiidha. Akka namaatti miti kan hin bulaa jiru akka kootti. Namni miidiyaarra baafate ani baafachuu dhiisuun danda'a. Namni gaa'ila saalaa baafate ani baasuu dhiisuun mirga kooti. Okay? Warra baafate amilee kennamuuf jiru hundumaas argaan jira waan ta'eef. Kanaaf rakkoo hin qabunni yoo fiduu na barbaachise anatu fidaa. Yaada akkasii dirqamas hojjetta warra fidate ilaalaasin warra akkasii jechuudha. Warra abbaa manaa faana dhufe. Kuni akkasii gaafi sadaffaan dibata dubbattee nutti himi minamna naan jettanii jirtu. Dibata qobboo namni baay'een biyya keessatti hojjechuu hin beeku. Garuu kana booda gaafa sana viidiyoo isinii waraabuu yaaleetanii halkan harkaa ta'e hojii biraa faana wal fudhate. Yeroo sana nama hojii na gargaarullee qaba nama of biraa jechuudha. Galgalan harkaa ta'e viidiyoon naaf hin mijanne dhiise. Garuu kana booda guyyaa tokko akkamitti qobboorraa biyyuma yeroo galtanuyyuu siistama fayyadamuu barbaadaniif akkamitti qobboorraa zayitii baastanii mataan keessan daqiiqatti dheerata dhugaa waaqa nama kana sigaa waxabashaa bishaan maalii kan jedhanirra mataa keessan mee yoo hinqulaalii fi itittuu hin qabne bishaan ruuzii fayyadama. Yoo bishaan ruuzii fayyadamuu hin dandeenye hinqulaalii fi itittuu fayyadama. Yookaan zayitii qobboo jala mataa keessanii fayyadama. Yoo isin faayidaan arganne maartaan maal jettan an jedhama. Ani jechuudha. Yeroo tokko mataan asiinnaan deebi'u na jalaa caccabee jira. Amma waggaa tokko tamma akka malee na jalaa caccabee jechuudha. Yeroon Dubaay deebi'u. Achii booda maalan godhe seetan bishaan ruuzii qofan torbanitti guyyaa torbanitti fayyadama jechuudha. Inumaan maasaajii godha. Ofirra son tursiisuu maa rakkoo hin qabu. Mataa warra lallaafati malee kan keenya maa rakkoo hin qabu. Akkaataa ani itti fayyadame immoo mataa koo hiikee otoo hin taane yookiin dhahee otoo hin taane karaa kanaafur diindinaa jechuudha. Akka wadaroo micciiran nam micciiraa jechuudha. Achumattiin miicca jechuudha sirriitti. Maaliif yoo bittinni gootan mataan keessan qardaaddaan kun ijoo wal cicciniinee caccaba. Akkasittan miiccaa jechuudha. Yoon hinqulaalii dibadhe garuu karaa kana gartokkee karaa kana asumattiin qaba isa kanas asumattiin qaba eddan dibee jechuudha hiikamaasaa. Gartokkee kanan dura qassidhee siraataan sokkoomee miiccaa erganti dibee hoolchee filee miiccee bareechee amma eenyu jedhutti asitti nan qaba kanas akkasumatti miiccee kana muluu yoon miiccee mataa wal keessa sesseena wal keessa mataan keenya jabaatadha beekna jechuudha. Asiisa kana seenaa jechuudha. Muluu bisum tokko miiccottan garuu mataan keessa akka hin caccabne akka waliin seen akka filuu fadagaa isin keenya booda gartokkee kana dibdanii asinis kana hiitanii asinis kana hiituu iddoo lamatti innaa miiccitanis karaa kana hiikamaadhumasaa asiin miiccitu gartokkee danda'u. Asinis hin miiccitu. Shaamboodhaanis dhumasaa inqulaaliin dafee irraa hin ba'u malee jechuudha. Kanaaf akkasitti daftanii immoo akka bishaan shaaworii keessaa baataniin waa dibdu jiidha irratti. Baay'ee cifcifee otoo hin taane wayi dibdu les akka jedhu qibaatii jechuudha. Sana booda mataan keessan dhugaa waaqayyoo yeroon Dubaay dhufu mataan koo eessa akka jiru anatu beeka. Garuu har'asaa isinitti agarsiisu. Kanaaf qobboo argattan taanaan argattan. Hin argattan taanaan garuu ruuzii yookiin immoo hinqulaalii fi yoogaartii yookiin immoo itittuu walitti fayyadamaan isiniin jedha. Yeroon Dubaay jiru guutee waan ta'eef na fayyadama ture. Ani eddan biyya galee itittuu fi inqulaalii dhiisitan bishaan ruuzii fayyadama. Qobboo kana si'a sadaffaa hojjedhe Itoophiyaa galee jechuudha. Baay'ee xiqqoo qobboo kanan dibdan mataa muluu jala bicha maasaajii gootu. Sana booda istishuwaarii hiiktaniit itti afuuftu ho'asaa sana deebistanii maasaajii gootu jechuudha. Akkaataa itti baastanii afaaniin isinitti nan hima garuu gochaan immoo yeroo biraan isiniif fidaa jechuudha.
Qobboo kana jiraa bittu amma biyya keenya diimaa wayis dhufe qobboon bifti isaa jechuun diimaa ishiin duratti qacaacaa bareedduun sirriitti zayitii baati. So ani gabaadhaa gurgurdaadhaan kanan argaa kan bifti isaa diddiimachuu akka boloqqee diimaa tokko fakkaata. Har'a burcuqqoon birrii 15 duratti sumuuniidhaan namni namarraa fudhu alumattuun gurguramus jechuudha. Birrii 15 nan biteen burcuqqoodhaan safaru burcuqqoo 5 waan akkasiin bitaa jechuudha. Burcuqqoo 5 on bite birrii 4-5 on bite birrii 60 birrii 80 on bite galeen hakaa akaayee ka'een tuma mooyyetti yookiin maashinii qabdanitti tumeen isaa achuma kaa liixii isaa yeroo wal qabate jechuudha. Sana booda birdistii guddaa bishaan walakkaasa ol dabarsitaniit ho'iftu hin danfistu amma chif jedhee danfutte jechuudha. Yeroo danfisana liixii qobboo sana fuutanii itti naqxu jechuudha. Dhimma ammastu zammetta sochoosu bicha danfee yeroo bishaan sana fixatee akka atala yookiin immoo dhadhaa yeroo baqsitan jalatti waan jiru akkasitti wal fidaa dhufa jechuudha. Baay'ee akkasitti waliin fiduu akkaataan isaa qobboon akka naa abishii dhadhaa yeroo baqsitan qibamoonni jalatti wal ga'anii sana ta'aa dhufa jechuudha. So gubbaatti zayitii xiqqaa orofaa faana orofaa wayii gubbaatti dhufa jechuudha. Orofaa sana cilfaadhaan irraa guurtu. Orofaa sana cilfaa irraa guurtu. Erga jabaate ilaama bishaan amma sana qal'aa sana otoo danfuu fixaatee erga jabaatee cilfaadhaan irraa fufuutu sana booda atala yookiin immoo qishira eenyu sana dhiistaniin distii biraatti immoo ishii orofaa sana irraa guurtan yeroo danfiftan gara zayitii yookiin qibaatitti isinitti mul'ata. Isaas immoo ammas hin xallaltu yookiin sirriitti sumarratti danfiftu yookiin immoo sirriitti bareedee waan tokko malee naaf aboo yootan birdistii xinnoo yookiin maxxabashaa xinnoo qabdatti immoo isarraayis xallaltu sadaffaa hinoo istu akkuma dhadhaa baqsitan innaa goggootan Semmee qibaatii qofa isinitti agarsiisa kan bahe qofa. For example asitti naqee isinitti agarsiisa garuu qodaa vaaziliin itti naqadheeni. Kun kiriimii fuula kiriimii akkana jaan fidadhee dhufeen darzana hamma irraatti illee san fayyadamaa jechuudha. Silan baay'ee haaruuf iddoon kun na gurraacha'aa jira. Asaas yeroo naaree bulkaan irraa godhas waan ta'eef. So ani vaaziliinota kana salaan fidee guddaadha. Asitti amma 300 vaaziliiniin kuni jechuudha. Kana jechuun birrii 300 asitti amma jechuudha. Ani garuu isa kana alaan fidee erbooliin kun immoo baay'ee bareedduudha fayyadama. Intini irraa hojjetame kan mataadhaan reetii sanarraa jechuudha. Kana jechuudha. Qibaatii baay'ee isinitti agarsiisuu barbaadeni edda horofaa sana achirraa akkas gootanii distii biraatti immoo danfisuu dhaqxu gara qibaatii fakkaachuutti deema. Isarraa immoo xallaltee ammas qodaa biraatti yeroo naxxani kan inni ba'uun isinitti agarsiisaa jechuudha. Kun qobboo diimaadha. Otoo adii ta'e adii naa ba'a. Hiyyoot. Qibaatii birrii 100 bitu naa bahe. Qobboo birrii 60 bitee jechuudha. Argitanii? Baay'ee wal harkisa. Mirxii tokko. Kanan baasee qobboorra anaatu baafate jechuudha. Inna akkamitti baafattee nu hojjedhu jettan yeroo biraanaan isinitti nan agarsiisa. Yeroo darbee qibaatii qobboo baafadheenna namni lamarraa na jalaa qicate. Anyways kunoo safara kana jirti nageessi. Sitti mul'atu. Baqa akkuma isinitti agarsiisee jechuudha. Kanuma ba'a. Qobboo isaatu diimaadha. Kanaaf qibaatii isaa diimachuudha jechuudha. Adii yoo ta'e garuu adiidhuma qibaatii zaalaashii sana fakkaata jechuudha. Kana fayyadama baay'ee mirxii tokko yeroo hunduma mataa miccadhaas deebi'aa yookiin duraas akkanatti jala sukkuma mataan waggaa tokko keessatti dhugaa waaqa kanas jiru asin jira. Sim jedhaatu madda tonkutiin yoo argattan yoommoo alaan binnatta wuddiidha. Birrii alaatiin birrii biyya alaatiin binnatta wuddiidha. Anyways akkasumatti fayyadamoo jettan
qibaatii qobboo baay'ee fayyadamaan isiniin jechuu barbaada. Yeroo biyya galtan immoo fayyadamuudhaaf viidiyoon hojjedhu ilaaluu dandeessu gaafan hojjedhe jechuudha. Gaafii biraa viidiyoo dheerate waan ta'eef gaafii biraa yeroo biraan isinii deebisa. Yeroo biraa isinii deebisa. Nagaatti turaan isinii jedha. Yaada gaafii qabaatan naa barreessa. Komantii jalatti viidiyoo kana sheer godha.